السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بلي وانكينيا ربي جلاتي هندم تكيسر اليوم فيديو كان جل قبأك افتني لقيتني لايك ولا ريبوست ولا شير ولا اجان نو بوليتين كينيا مقانسي بوليتين كينيا سوراسي ارغار تنكون مقانسي مصرا محمد امينو جلمتي دلتو قلنا ارسي انا هيتوسا اتياتي اكو منما بيا كيسة ايرونتي jireenya si jijjiirachuu laafi biyya keessatti haalli mijataa waan hin taaneef gara Saawud Arabiyaa deemtee amata lama hojjettee ijoollee lama daa'imman lama biyya keessaa qabdi jaarsallee qabdi galiin jaarsi si fidu gahaa waan hin taaneef mana kiraa keessa jiraatu mana ijaarradhaa akkuma namaatti jettee biyyaa baatee Saawud Arabiyaa erga geesseen booda amata lama hojjettee ijoollee koos yaadeera kontiraata koos fixeera gara biyyaattan gala jettee wallaahi shaantaa qopheeffattee qodaa qopheeffattee waa hunda qopheeffattee deemuudhaatu kaa jiru guyyaa muraasni hafee duute jechuudha gahame sagalee obboleettii keenyas qabadheen jira sagalee madaamis qabadheen jira hundayyuu amma xumuraatti dhaggeeffadha baay'ee garaa nama nyaata mee obboleettiin keenya bakkisiin akkisiin itti duute jedhame kunooti baharri jedhame akkuma si argaartan kun isii bucuu kana jedhanii kaan bahara isii bucuu jalartu kanaa jedha kaan immoo baharuma isa guddaadha jedha Allahu alam walumaa dhaggeeffanna mee sagalee isiirraa kaafna mee lagarra jirraabo badaa heechaa jirraa alhamdulillahi lagaan nu deemte namittiini ganama kana nuun dhufte manatu jiraa beettani akkasii wallahi fataa jechaa jirra alhamdulillahi galata kun sagalee numa obboleettii keenyaati ammas jira Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sirri jittee sin jedha. Inshallah amma haburaa kana kun bilama sarbisi kanneen gurgura malee isa hin gurgure eeguma galuun kiyya galuu taate isa kana gurgureetiin sana irratti ijaaradha hin guddatan waan ta'eef rakkoo hin qabu sin jedha qaaliitii inshallah. Rabbina laafisi yookiin mootummaaleen nu gargaaruu danda'a mootummaan illee akka itti ijaaratanii nu mijeessuu danda'a waan hojjetan mootummaa ta'eef hospitaala keessa dalagaa beektaa jaarsi kiyya kanaaf inshallah alaa kulli haali yoo marabee dhabee jedhee isuma kana gurguree itti fayyada isuma kana gurguree ijoollee itti fayyana onaa qabaatee onnoo biraadha jedhee yaada sinjaa qaaleetii inshallah rabbi waan jabaatte naa laafisi egaa akkuma si argaartan waa'ee mana ijaarrachuuti isin karoorsaartu biyya galee mootummaa yoo haala nu mijeesse bammanaa koota hospitaala keessa hojjeta waan ta'eef galee tan mana ijaarradha itti mana ijaaranne ijoollee siitii mana ijaaruu biyyaa baate ijoollee siirraa bakkeetti hafte garaa nama nyaattu dubartiin haadha keenya dubartii obboleettii keenya dubartiin haadha manaa keenya shamarran biyya arabaa kanaan mataatti baadhanna amma immoo madaamiisiif firoottanis ittiin haasaan sagalee si dhaggeeffannee walitti deebinaa إن الحمد لله ما تتجلوا إيه صار في سجلوا أسرار أجيفتكم هذا جنب البحر ايوه هذا اللي جنبه هي دخلت وما قال احد وغرقت والحمد لله وماتت هذا امر الله لا حول ولا قوة طيب داين ايش سويتم؟ لسه والله الكفيل بيسوي الاوراق والاجراءات انتم يعني انتم اشتري ايه يعني انتم مو جاد اول ما جاد عندكم كيف جات عندنا؟ يعني قصدك انتم مو خفيل يعني انا اخت الكفيله يا حبيبتي يعني مو اخت الكفيله اللي عندها حقتها ايوه خلاص ان شاء الله لما يجهزوها وكله تجهز اوراقها عشان عارفه انت عندنا احنا هنا الحكومه تقفل في الايام الاجازه احنا اليوم الجمعه عندنا فهمتي؟ متى يا اختي هذا الدنيا كلنا نموت انت تموت انا تموت يعني طريقنا الموت يعني كلنا نموت الحمد لله بس الموت يعني يجي لكن واحدها كده فجأة والله سقليني مدامي كان دقيقة شوان تيبي وبعدين فوتو وبلتي كين جاتو جي سني قد ديسا رتقين تالتو ونن سيدتي مو بربادة جارسي سي سلا دايركتي دبي رابل بلافي تينا سانتري سقلي ميديا ردي دي ماجرو نما صدام جدمو نما مال جدمو ربي جدي تيك توك رانا كاسيسي مبربانو سقلين تاينا جدي غوتو مانغو تتچلا انيمو اكنا نوارسيت يوكي مو اكا سكوماندوتي
intalli tokko yeroo heerumtusi kan abbaa faadhaa qofaa miti jedhamti yoon dogoggore na sirreessaa intalli kan gosaati intalli kan addaati intalli kan gandaati kan biyyaati kan jedhamu jira haasaan jechuudha haadhaaf abbaansi yookiin obbolaansi yookiin carraa viidiyoo kan argitanii obboleettii keenya sagalee taa'amu jettani obboleettii keenya haqasii akka inni bahu akkasiin itti duute qorachuutti galla kanaan achi jaarsisi nu dura dhaabatee lakki birriinsi natti argamee jira anaan jedhee afaan isaatiin sagalee isaa sin dhageessuu hin danda'a waraabeen jira jechuudha birriinsi natti argamee jira qadaadha namni ajjeese hin jiru qadaadha bishaan keessa galtee bahara keessa galtee duutee maal naan jedhe maal jechuudha naan galle mee isinis yaada keessan komentii jalatti nu barreessa sagalee taanu yoo jettan hadharaa kaamne ho'ifne obboleettii keenya sagalee taanu yoo mulakki bakka arga jaarsisii intalli yoo yaa harkafuuni hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha egaa seenaa baay'ee nama ajansiisu tokko qabadheen dhufe akkuma argaa jirtanii ijoolleen Saawud Arabiyaa keessatti uftee milkooftu namoota muraasadha kan lubbuu isaanii dhabnee kunoo akka kanatti du'aan nurraa deemaa jiru imbeeku bicha baay'ee nama ajansiisti jechuudha haadha ijoollee lamaadha galuuf qophooftee jirti akkuma sagalee mubaarak aggeeffatta mana ijaarrachuuf biyyaa baatee hojjetattee amma waggaa lama yeroo xumurtu immoo galeen mana koon ijaarradha jettee yeroo manatti deebi'aa jirtudha baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa rabbi kana ani baay'ee na ajansiiste asirratti hordoftoota kiyyaa ana waan gaaffiinetti uumetu jira abbaan manaa ishee maalii fi birriin naa galeera birri isheen hojjettu galaa ture isheen immoo rabbumatu guyyaansaa geenyaan fudhatee maaliif jaa rabbi guyyaansaa yoo ga'e sirriidha nu fudhata namni hunduu hin du'a namni asirratti hafu hin jiru garuu wanti gaaffii namatti ta'u abbaan manaa maaliif akkas jee even reeffi isheemtillee barbaadamee fedhamee nuufaa ergamuu biyya keenyatti awwaalamtu jechuu moo kuni kanuma rabbi fide ajaanii reeffa isheellee akka biyyan gallee fi afaanitti cuccufuutu caala so anaan gaaffiinetti uumee jira jechuudha waa'een abbaa manaa isheenis immoo ergixanyaa akka duute namni ijaan arkee jira kunis immoo egaa mubaarak adda baafatee akka nutti himu abdii guutuu qabna gin ijoolleen rakkoo keessa jirtan dafaa rakkoo kana keessaa ba'uuf miidiyaa garaagaraa irratti iyyadha beeku bicha Saawud Arabiyaa keessatti nama baay'ee dhabne obboloota ko dhugaa rabbii kanaa mucaa kanaa immoo baay'ee garaa na nyaatte maal akka ta'e hin beeku garaa dhalee beektu hatiif abbaan keenya akkatti nutti boo'an argitaniitu ijoolleen ishees akkasumadha jechuudha naa rabbii waan hundumaa